Ana chanta fi facase dabale ko kwati chaga mamurecho dabale ko ofirra si fina chongo dabale ko akaga bitan silala urufni bacho chulu gama gamana yadu namite ani bahu barana Ashama harka fuunee akkam jirtu ani nagaa kootii galata rabbii sinillee bakka jirtanitti nageenyi kiyya simbira haa gahu hundi keessanuu jaalattanii too fedhii keessaniin dhuftanii too YouTube koo subscribe waan naa gootaniif hedduu akkanaaf galatoomaa naaf jiraadhaa kabajaa fi jaalala guddaa na biraa qabdu oduu isinitti baay'isuu garuma gaafii keessanitti ittiin darbaa garuu viidiyoo kana laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa yaada qabdan immoo komentii jalatti naaf barreessaa YouTube kiya subscribe naaf godha garuu dirqamaa miti fedhii keessaniin yoo isinitti tole qofa subscribe naaf godha achi awwala guddisnoo gaafii hedduu waa'uma Mansuurii laallata gaafii baay'ee nagaafattan garuu isaan keessaa gaafii 10 qofa hunda keessanuu fi deebiin ni ta'a jedheetu kana yaade isiniif deebi'ee dhufee jira gara gaafii tokkoffaatti Seenee jirra Mansuur sirbicha dhagahee siif bilbilee jira gaafiin tokkoffaani naaf hin bilbille maaliif akkanaaf hin bilbille garuu dhaqaatii naaf gaafadha gara gaafii lammaffaa seenee jirra gaafii lammaffaan abbaa qabeenyaa waan ta'eef Mansuur jaalatte moo maaliifi nama jaalachuudhaaf sababni hin barbaachisu nama waan ta'eef nin jaaladha nin kabaja qabeenyi isaa isumaa fi malee ana wanta na fayyadu hin qabu hojjetee argatee isinis anis yoo hojjenne sadarkaa inni gahee kanarra ni geenya qabeenyi fideensa ganamaati ni argattaa gaafa dhabdu hin beektu ani kanan isa faarseef yookiin kanan isa jaaladhee fi onni qulqulluu qaba namoota rakkatan ni gargaara akka abbaa qabeenyaatti ofii hin tuulu kanaafan isa jaaladhee gara gaafii sadaffaatitti dabarree jirra Mansuuriif sirbuu keetiin jaalalleen keessatti hin dallanne dhugaa dubbadhu jedha gabaabumatti jaalallee hin qabu kanaafuu namni natti dallane hin jiru jechuudha gabaabu Okay ummata jaalalaa sirratti mucayyoon tun akkasiin jettetti ani jaaladhee hin qabuutti nama hojiiti jechuudha ishinis kan sirraa beeksisu nama YouTube hojjetudha nama hojii barbaadu guutumaan guututti kana namni alaalaalaalee mijoota nawaa baay'ee jechaa ture mi'a dhageeffannaa garummaa deebii ishiin deebisteef ummatti kana gaafii sadaffaatiif deebini gara gaafii afuraffaatitti ceene gaafiin afuraffaa otoo natti heerumi jedhee si gaafate gaafisaa ni fudhattaa gaafii afuraffaan tokkoffaa amantaan keenya garagaraa kabiraammoo akkuma beektan inni jaartii 4 fuudhuu barbaada ani immoo jaarsi kiyyaa kan koo qofa akka ta'u malee kiyyas kan nama biraatis akka ta'u hin fedhu inaafaa akkasitti hin fakkaanne inaafaa miti jaarsi kiyyaa asirratti ilaala mucayyoon akka jette ani jaarsa ani amantiin kiyya sijjammar amantii isaatii miti amantiin keenya tokko miti siqaxxil ደግሞ ani nama jaartii 4 fuudhuu barbaadu hin barbaadu tokkof amantiin isaaniitu garagara asirratti wanti beeku qabda jaarsa koo jechuudha amma isaanuun dhudhungattee wanta barbaadde goote akkanatti as deebistu hin barbaadu amma isaanuun dhudhungattee way masaanu keessi konaaf hin eeyyamu jechuudha maaliif jennaan jaarsa koo jechuun qaama kooti qaama koo immoo nama biraatiif sheer gochuu hin barbaadu wanta biraa waliif sheer gochuu dandeenya homaa rakkoo hin qabu kuni garuu hin ta'u ilaalcha dhuunfaa kootiiti nammoo yeroo hunda hirriba kiyyaa yeroon ka'u jaarsa koo of cinaatti arguun fedha akkuma beektan dhimmoo jaartii 4 fuudhuu barbaada jaartii 4 yoo fuudhe tariitii torbeetti guyyaa 2 ta'uu danda'a kanan of cinaatti isa argu kanaafu na fuudhi jedheetu na gaafatee gaafisaa hin fudhadhu hin taqabbalu gara gaafii shanaffaatti ceene
jaalala akkamitti ibsitaa jira. Waa'ee jaalalaa namoonni baay'een waan hedduu dubbatanii jiru. Isa irra deebi'ee dubbachuu hin barbaadu. Gabaabumatti jaalala jechuun anaaf maraatudha, dhibee dawaa hin qabne jedheetiin amana. Dawaan isaatis tokko qofa. Innis immoo nama jaalatan sana argatanii isa waliin jiraachuu eegaluudha. Jireenya eegaluu jechuudha. Nama sana argatanii isa waliin jiraachuudha. Dawaan isaa jedheetiin amana akka kootti jechuudha. Gaafii jaaffaan Mansuur qaamaan argitee beektaa? Argee hin beeku. Garuu gaafa tokko akkan isa argu qalbiin koo natti himee jira. Gaafa tokko jaalattus jibbus na argataa wal agarraa. Haga maatiitti garuu waliin agarree jechuudha. Gara fuulduraa wal agaruun keenyan oolu. Akkasii gaafii torbaffaan wanta barbaadde siifan godha otoo siin jedhee maal akkasiif godhu barbaadda? Amma ofuu hin dandeenye garuu gara fuulduraa Rabbi yoo jedhee yommuun biyyatti galee ijoollee abbaa fi haadha hin qabne, ijoollee barumsa barachuu hin dandeenye isaan barsiisuu fi isaan cinaa dhaabbachuun barbaada. Yeroo sana fedhii isaa taanaan akkana cinaa dhaabbatuun barbaada. Akka inni naaf godhu kanan barbaadu kana qofaa jechuudha. Gara gaafii 8ffaatti dabarree jirra. Gaafiin 8ffaa sirbuu keetiin gaabbitee sirbuu fi keetiin gaabbitee jedha. Gaafiin 8ffaa sabboonaa ilma Oromooti. Jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Ani isaaf sirbuu keetiin yookaan immoo isa faarsuu kootiin gammachuu yookaan immoo kabajatu natti dhaga'ama malee gaabbiin natti hin dhaga'amu. Hin gaabbine. Gammachuutu natti dhaga'ame handa'uum jechuudha. Kanaafuu hin gaabbine. Qaama isaarraa kan jaallatte. 9ffaanii qaama isaarraa kan jaallatte. Dhugaa dubbachuuf gurbaan ni bareeda. Waan fokkatu hin qabu. Garuu maal isaa jaallatti yoo jettanii ilkaan isaa baay'ee bareeda. Garuu laalitiin ni miti. Gaafa darbii laayif irra jiraayyuu suutuma jedheetiin gaafa akkasitti ol jedhu ilkaan isaa fuula irratti dhufe dikkin natti jedhee tasuman ilaali tasuma. Gara gaafii 10ffaatti sirbichi maal si fayyadee waan si miidhe hoo qabaayi jedha. Waan na miidhe hin qabu. Kan na fayyade immoo namoota wal na barsiisee jira. Namoota baay'eedhaan wal na barsiisee miidhaa garuu hin qabu. Akkasii gaafichi xumuree jira. Gaafii hundaayyuu isiniif deebisee jira. Haga ammaatitti waan na faana turtaniif hedduu takka galatooma. Galata guddaa qabdu na bira. Video kanarratti yaada yoo qabaattan komentii keessan nin eegaa. Nin dubbisa komentii keessanii. Komentii godhaa. Laayikii gochuu akka hin daganne. Fedhii keessaniin sabiskiraayibii godhaa. Amma booda hojjaa tokko asirratti hojjechuun barbaada waan ta'eef yuutii birratti jechuudha. Fedhii keessaniin sabiskiraayibii godhaa yoo fedhii keessan ta'e qofaadha. Cinqeen hin jiru.